du'a namitu hin oolle waan yoomuu hin duune uummata biratti waan nama galateeffachiisu hojjetanii hojii boonsaadhaan seenaa ofii baraabaratti jiraachisuun kan abbaati. Weellisaanuu Hogoobanaa ogummaa aartiin hojii saba isaa biratti baraabaratti yaadatamaa jiraatuun siidaa jiraataa hambisee umrii isaa waggaa 68tti akka lakkoofsa Awurooppaatti amajjii 19 bara 2022 du'aan addunyaa kanarraa godaane. Nama waan galataa hojjete kana akkuma sirba isaatiin innuu jedhe tokkummaadhaan garagalee sabni kaabaa kibbaa bahaa dhihaa xiqqaa guddaa beekaa wallaalaan aartistii hayyuun aangaawwan marti bakka jiru tokkummaadhaan garagalee ba'ee geggeessaa goota tokkoon maluun sirna awwaalchaa isaa raawwateera. Sirni awwaalchaa nama guddaa kun Adaamaa iddoo mana jireenya isaarraa eegale. Staadiyeemii Adaamattis uummanni walitti ba'ee seenaansaa dubbatame. Dhaamsi maatii isaan namoota isa beekan jaallattootaa fi dinqisiifattoota isaarraa dhaamsi dabareen darbe seenaatu dubbatame dubbifame. Gonkumaa addaan hin baanu, hin qoodannu, qoodan qeebannu, amantaan addaan qoodamnee waliin dhiibnu, biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. والله لكن رب نوها بيسسو بيكا كن رب نوها برجو إلما كن جنة رب نوها سمتو غلطوما تا أبصون إلما كي يكاب جماعة أغرفول ربي ديمي كنا ودو أمنتان اندانجسين أبصو سبعاتف أبصو سبعونا توتو nama kana hunda amantoota jiru hunda bifa tokkoon asitti akka hirmaatan asitti akka argaman kan godhe adeemsaaf kaayyoof karooraaf sabboonummaa amala isaati sadarkaa kana kan gahuu danda'e jechuudha.